Egaa akkuma beekamu oolmaa sharafaa yookaan jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaa isa jedhamu akkasuma karaa baankiitiin illee qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaadhaan biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii akka jareen qabadhee dhufe guyyaarraa baankii Dashaniin qabadhee dhufe baankii Dashaniin biyyoota 5 jechuudha. Gabaabumatti karaa baankii Dashanii biyya 5 karaa itobilaakmaarketiin biyyoota 20 jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii share like gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif daldalaa nu ergu saniin hin dabalamuu hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf karaa itobilaakmaarketti inni jechaadha biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii salphumatti ani tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin hanga qabdattanii baay'ifattanii baruun hin danda'ama jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma akkuma jedhe guyyaarraa baankii Dashanii jechuudha. Baankota immoo akka jareen qabadee dhufa jechuudha. Baankiin akka itobilaakmaarketti miti. Itobilaakmaarketti kan ganamaa kan galgalaa kan guyyaa hundumtuu garaagarummaa qaba jechuudha. Yookaan ganama hin dabalaa yookaan hin hir'isaa. Irrisa gaafan jedhu saantii wayii dabalaa yookaan saantii wayii hir'isaa jechuudha. Dhaabbataa miti akka kan baankiin torbeen tokko guyyaa 5 guyyaa 6tti dabala yookaan hir'isaa jechuudha. Akka itobilaakmaarketti guyyaatti jijjiiramaa hin oolu jechuudha. Kanaaf baankii akka jareen qabadee dhufa. Itobilaakmaarketti garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 har'aa qabadee dhufe kanani qabadhee dhufaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarkettiin qannasee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyyoon hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Birii chaayinaa irraan kan hafe biriin chaayinaa naannoo saantiima 30 dabalee isarraan kan hafe biyyoonni hundumtuu naannoo biyyoota qabadee dhufe keessa naannoo biyyoonni 19 qannasanii jiru jechuudha. Biyya tokko birii chaayinaa qofatu naannoo saantiima 30 dabalee jechuudha. Chaayinaa yoo waan jechaadha. Kanarraan kan hafe biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Karaa itobilaakmaarketti qannasanii jiru yookaan hir'isanii jiru jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Rijaala, Baareen Dinaara, Kuweet Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Iswiis Biraankii, Koronnaa, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Karaa itobilaakmaarkettiin. Karaa baankiitiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Starlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechuudha. Amma akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a. Akkasuma guyyaa har'aallee Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarketti yookaan awwaalaadhaan jechaadha. Birii 100 fi birii 78 fi saantiima 76 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin jechaadha karaa baankii Dashaniin jechaadha. Akkuma jedhe Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 fi birii 54 fi saantiima 88 jecha karaa baankii Dashaniin jechaadha. Akkuma jedhe baankiin hundumtuu garaagarummaa qabu. Baankii Dashan kan itti sharafate baankiin Awwaashii isaa ol yookaan isaa gadi ta'uu danda'a. Baankiin daldala Itoophiyaa baankiin hundumtuu jechuudha. Hojii gamtaa Oromiyaa hundumtuu garaagarummaa qabu jechuudha. Baankiin akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e jijjiirrannaan yookaan sharafannaa isaanii garaagara jechuudha. Hundumtuu wal fakkaataa miti jechuudha. Kanaaf maqaa baankii dheen dubbadha jechuudha. Yeroon onnoo jedhu jechuudha. Wal fakkaataa miti waan ta'eef jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarketti yookaan awwaalaadhaan jechaadha. Birii 100 fi birii 29 fi saantiima 27. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarketti yookaan awwaalaadhaan jechaadha. Birii 100 fi birii 27 fi saantiima 87. Hoomarri haalli tokko karaa itobilaakmaarketti .com yookaan gabaa gurraachadhaan jechaadha. Birii 400 fi birii 65 fi saantiima 19. Duubaa Dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarketti .com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaadhaan. Birii 48 fi saantiima 70 jechuudha. Biriin Duubaay tokko guyyaa irraa karaa itobilaakmaarketti birii 48 fi saantiima 70 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi qannasaatuma jira jechuudha. Samoona kana jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa Dirhaamiin tokko karaa baankii Dashanii birii 44 fi saantiima 92. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa itobilaakmaarketti .com yookaan awwaalaadhaan birii 47 fi saantiima 67. Akkasuma Saawud Arabiyaa Riyaalli immoo jechaadha karaa baankii Dashaniin jechaadha birii 43 fi saantiima 86.
Bahareen diinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan hawaaladhaan jechaadha birii 400 fi birii 74 fi saantiba 30. Kuweet diinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 78 fi saantiba 43 jechuudha. Birii kuweet dhugaa dubbachuuf baay'ee qannasee jechuudha. Biriin kuweet keessattuu biriin kuweetii baay'ee qannasee jira jedhu yeroo darbee birii 600 wayii ture. Dhugaa hamma birii 500 fi birii 78tti gaddeebi'ee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biriin kuweetii baay'ee qannasee jechuudha. Garuu gaafa dabalee naannoo birii 20 dabala jechuudha. Biriin kuweet haa ta'uyyuu malee guyyaadhaa baay'ee hir'isee jira jechuudha. Biriin kuweetii kan itti aanu Joordaan diinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha birii 200 fi birii 52 fi saantiba 30. Chaayinaa yoowwaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawaaladhaan birii 26 fi saantiba 43. Paawundi sterling tokko karaa itoo bilaak maarkeetti yookaan hawaaladhaan jechaadha birii 200 fi birii 40 fi saantiba 35. Akkasuma paawundi sterling karaa baankii dashanii birii 200 birii 10 fi saantiba 59. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan hawaaladha yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 8 fi saantiba 08. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankii dashanii birii 100 birii 82 fi saantiba 99. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetti yookaan gabaa gurraachaan birii 19 fi saantiba 26. Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawaaladhaan birii 200 fi birii 27 fi saantiba 47. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 89. Turkii liiree yeroo darbee birii 4 ture jechuudha. Birii turkiillee qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birii 63 fi saantiba 25. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha yookaan biriin Ijiptii tokko jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 43. Yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 74. Hindii ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birii 1 fi saantiba 87. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64 sharafachaa oolan yookaan jijjiirachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Itoo bilaak maarkeetti guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Kan biraamu kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan fakkeenyaaf birii biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhachuu jechuudha. Beerut illee akkasuma biriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundii biyya Beerutii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birii Yemen akka birii Paakistaanii jechuudha. Kanaafuu isinillee birii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii birii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu. Doolaariin immoo baay'eetu jira akkuma paawundiin baay'een jiru akkuma diinaarii baay'een jiru. Doolariin irree baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolarii 3 maqaa Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Maqaa isaanii hin immoo hedduutu jiru jechuudha. Kanaaf salphaatti isin Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin guyyaa ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Birii 100 fi birii 78 fi saantiba 76 herreeggattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen karaa itoo bilaak maarkeettiin yoo ergattanii jechaadha. Yoommoo karaa baankiitiin ergattan baankota keessammoo akkuma jedhe baankii dashan immoo yoo ergattan Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 fi birii 54 fi saantiba 88 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha karaa baankiitiin yoo ergattanii jechaadha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechaadha. Gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.